Fedhii lubbuu hordofaa daandii irraa mammaquu barii subii rafanii magarii baddammaquu garaacha beelaan hubaa afaan badaa odeessuu jechaa wal madeessanii bakka mallee wal geessuu jettee funaannee qalbii walitti cabuu isa balleesse jedhuuf garaa dhifamaa dhabuu. شهر رمضان أولا في كتف آخرة لك يا ربي وأنت توكو جبي يا بركة جي رمضان يا ربي ولدنك توكو جبي يا بركة جي. Fedhii lubbuu hordofaa daandii irraa mammaquu barii subii rafanii magarii baddammaquu garaacha beelaan hubaa afaan badaa odeessuu jechaa wal madeessanii bakka mallee wal geessuu jettee funaannee qalbii walitti cabuu isa balleesse jedhuuf garaa dhifamaa dhabuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala gola dubartoota fayyaa keessanii jirtanii obboleeyyanki. Egaa guyyaa lamaan takka dura waa'ee ramadaanaa eegallee turre. Waa'ee ramadaanaa jechuun dubartiif ramadaana eegallee turre. Inshallah waa'ee ramadaanaatti wal qabatee hadha walalee xiqqoo takka kutaa itti aanu kadheen gaddarraa firraa kutaa itti aanu isin dhiyeessaa garuu walaloo xiqqoo takka dabaluu barbaade akka dhaamsaatti jechuudha. Fedhii lubbuu hordofaa daandii irraa mammaquu barii subii rafanii magarii baddammaquu garaacha beelaan hubaa afaan badaa odeessuu jechaa wal madeessanii bakka yaanne wal geessuu jettee funaannee qalbii walitti cabuu isa balleesse jedhuuf garaa dhifamaa dhabuu. Kuni maal inni mata duree xiqqoo takka keessaa fudhadhe garaa dhifamaa dhabuun ulfaataadha. Sooma oollee wantoota sooma keenya nu jalaa balleessan ilaallee jirra dheengadda. Walaloon tun waan hundaa of keessa qabatti yaani jechoota yookaan afaan muraasa haa taatu malee hiika isii yoo ilaalle baay'ee guddaadha jechuudha. Sooma oollaa ni dadhabna. Sooma keenya waan silaa godhuu dandeenyuun uf jalaa balleessinaa jechuudha. Dhiifama godhuuf fakkeenya waan nama ulfaatu miti. Soomni keenya nu jalaan badu. Waa'ee nama odeessaa ooluu yoo dhiifne waan nu ulfaataa miti garuu yoo hojjenne soomni keenya nu jalaa badaa jechuudha. Kanaafuu ganama fakkeenyaaf obboroo hirribaa kaanee subii nyaannee suura nyaannee rafanii keessattuu namni dhiiraa tokko tokko jechuudha. Nama arabaa fakkeenyaaf yoo argitanii jiraattan namni dhiiraa tokko ganama rafee dubartiillee sanumaa warra arabaa tokko malee suura nyaatanii rafanii kasagadaafuu yoo barbaade gidduun hin kaane jira gazee lulluuqiin geetti ka'anii jechuudha. Kana godhuu yoo dhiisanii ka'anii yoo hatta hojiillee hin qabne waan tokko quraana qara'anii waan ta'amuu qabu silaa goggodhanii ajiriin achirraa argamu guddaadha jechuudha. Kanaaf walaloon tun gabaabbattullee dhaamsa mata duree keenya kadheen gaddaatiin wal fakkaatti waan ta'eef inshallah kutaa itti aanu irraa hafe itti fufnaa jechuudha. Gaarii wayitii buuftee bakka silaa waa nyaatan simbirree nyaatan haa taatu bakka biraa bakki keessa wayii yoo jiraate dadhabbii kan kee ofii cabsitee waan biraatu guddaa dalagaarta waan ajirii si argamsiisutti humna keellee yoo fixxe kun faayidaa keeti. Faayidaa kee eeggachuu qabda jechuun waan ajirii waan sanirraa argatu irra caalaa ramadaana keessatti yoo obsite fakkeenyaaf obsi mataan isaa faayidaa kan kee eeggachuuf waan fete jechuu dandeetta. Ramadaana irraa ajiriin ati argatu baay'ee yoo ta'e arrabaaf jechaaf gocha namni siin jedhu yoo obsite ammoo faayidaa keetii jechuudha. Faayidaa kan kee eeggachuun miidhaa obsitee uuma ta'ee obsitee jecha namaa obsitee arraba namaa obsitee bira lufuu qofa duun taane waan mana keessaa badullee eeguu qabda jechuudha. Itti gaafatamummaan faayidaa kan kee eeguu jecha itti gaafatamummaan waan wayii duubeetu balleessuu qabdu dadhabeera ittee soo ani warri na argaan jiru dadhabeera ittee ka balleessitu yoo taate faayidaan kan kee ni badaa jechuudha. Ajiriin ati argattu ni badaa ammallee maasiyaa dalagu jiran tokko ka warri na argaan jiru jedhee yoo fakkeenyaaf nyaata kana fuudhii bakka san geessi lafatti naqeen yoo jedhanii ka dhossee
namuma keenya keessaa numa taanee jechuun kadhoosee yookaan zubaala keessaa naqu jira. Inni kun faayidaa keenya balleessaa jira. Waan isaan godhuun miidhaa keenya malee faayidaa kennaa miti. Jarri nu argaa jirtu ta'aa garuu ajirii argachuudhaaf nu faayidaa keenya achirraa argachuudhaaf waan baduu qabu waan godhamuu qabu godhuu qabna sammuu keenya amansiifnee jaraa fi miti noo. Jarri duusin argine waan baay'ee balleessuu dandeetta garuu ka dhokattee jalaan baan jira kasee argu rabbi jira waan ta'eef faayidaa keetiif jecha waan balleessuu qabdurraaf qusattee faayidaa kee eeggachuu qabdaa jechuu ajirii keessattuu ji'a kanarraa argattu irra. Kun immoo keessan jira obboleeyyan tiyya qaqqaarii obboleeyyan mana dubartii mana arabaa keessa dhalattu keessattuu ramadaana obboleeyyan tiyya dadhaben jenne wallaahi dandeettee an dhugaa isiniin jedha ilmoo dhiiraa oduu akka dubartii kanatti yoo tilmaamu yoo yaadu ilmoo dhiiraa akka dubartii kanatti oduu mana arabaa keessa fidanii waan dubartiin amma daladhu kana dalaga akka jedhaniin taate balbatanaa yoo seensisan balbatanaa fiigee baa shakka. Dhuguma dubartiin biyya arabaa keessattuu ramadaana yoo tilmaamtan obsa qabdi. Obsa dubartiin mana arabaa qabdu eenyullee qaba jedhee yaada obboleeyyan kee. Akkasini sadaffaan sanii inni arfaffaadha faayidaa kee eeggadhu dogongora keenya sirreessuu qabna. Inni shanaffaan immoo inni shanaffaaf inni xumura dogongora keenya sirreessuu qabna. Ramadaana keessattuu yeroo kamuu dogongoruun qabu ilma namaa garuu ilma namaa ta'e kan dogongorran jiru dogongora ka oduu beekan dogongoranii fi duun beekne dogongorantu jira. Oduun beekne dogongoranii fi ka oduu beekan dogongorantu jira. Dogongora oduu beeknu yookaan aarii isaaniitiin waan wayii godhuudhaaf goonu san sirreeffachuu qabna jechuu keessattuu ramadaana keessa yeroo kamuu dogongoruun qabaanu waa balleessuu hin qabnu garuu yakki isaallee garaagarummaa qaba mindaan nurraa argannullee wal caalaa waan ta'eef dogongoruma duraan mana san keessa mana jiraannu keessa dogongorru tokko tokko ka oduu beeknu dogongorru baay'een jiraachuu mala. Fakkeenyaaf odoo yeroo tokko tokko oduma isaan nama waaman dogongora salphaa irra oduu isaan nama waaman oduu dhagayetu hin dhagahu jechuu hin dhagahan jiru jechuu malla. Dadhabnee tarii ol ka'uu dadhabnee oduu isiin si waamtu jal'ista. Booda isiin maan dubbanne osoo hin jette hin dhageennee jettaan. Inni sun dogongora. Tokkoffaa waa baay'ee dogongoruu jirra. Tokkoffaa soba dubbataa jirra. Yaani kijibaa jirraa jechuudha. Kijibni ammoo haraama. Yoo danda'ame dubbatteetu malee yeroo san yeroo waan isin sajjisan xayyib jettee yookaan yeroo dalagisiin jettisan yeroo tachi dheeressuudhatu irra si wayya malee oduu isin si waamtu jedhu sun dogongora jechuudha. Dogongora kana ammoo sirreeffachuu qabnaa jechuudha. Waan biraa waan silaa isiin hin jaalanne waan silaa oduu nu godhuu baanne isiin hin feene yoo jiraate sirreessuu dogongoroota silaa duraan jiran irra maali miidhaa kennaa kunuunfachuuf jecha dogongora silaa kana dura isaan bira yoo turre hojjannu ramadaana keessattuu yoo danda'ame sirreessuu qabna yeroo kamuu sirreessuu qabna namni akka dalagdu gaarii dalaguun mataa keetii fi hamtuu dalaguun nama miidha malee nama fayyadu garuu dogongorri ramadaana keessattiif kun garaagarummaa guddaa qaba akkuma jireenya isaa wal caalu miidhaan isaallee guddaadha jechuudha akkuma jireenya isaa guddaa miidhaan isaallee guddaa waan ta'eef dogongora duraan mana san keessa dabarsaa turre eeggachuu qabna yookaan sirreessuu qabna isiniin jedha. Egaa sagantaan kee hadhaa asumarra dhaabata inshallah yeroo biraatiif akkanumatti wanta jiru waan dubartii biyya arabaatiif ramadaanaatiif dalagaa haga yerootiif haqa qabadhee yeroo biraa isinitti deebi'utti ana obboleetti teessan anshaadhaa gola dubartootaarraa. Waan waliin turtanii galatooma isiniin jedha warri chaanala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a dogongorri yoo jiraate waan sirreessuu qabu waan itti dabaluu qabuu fi waan irraa hir'isuu qabu yoo jiraate koomentii jalannaa kaayaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.